dhimmoota Premier League England wajjin wal qabatanii adursinu abbe kaleessa taphoota torba arfaffaa liigicha turaniin Arsenal Fly Emirateettiin Nottingham Forestin keessummeessee goolii 3-0 ammoo atiitiin jira gahumsa dinqii taphichaan Martin Zubamendiin mul'ise Arsenal abbaa qabxii 3 goolii 3 akka ta'u taasiseetiin jira Mikel Artetaadhaaf taphni kaleessa argalfii ture jechuun ni danda'ama. 3-0dhaan kan isaan Nottingham Forest injifatanii Martin Zubimendi goolii 2 galcheera akkasumas immoo Victor Gyökeres tokko kan galche taphattoonni haaraa Arsenal ganna kana mallatteessifata firanu gahumsa gaarii kan itti mul'isanidha. Zubimendi, Eze, Madueke, Gyökeres kaasuu kan dandeenyudha. Jijjiirraa ganna kanaatiin Arsenal garee isaa haalaan cimsachuusaa filannoo taphattoota garicha kan sirriitti itti bal'isnee kaasuu kan dandeenyudha. Bara darbee Mikel Artetaan kan itti rakkatee taphattoonni yeroo miidhaman dorgommiin yeroo baay'atu taphattoota wal fakkaataa fayyadamaati kan ture. Amma garuu dorgommii Champions League amma kitata dhufu ni jira. Fakkeenyaaf amma kaleessa Bukayo Saka miidhamaan hin turre, Kai Havertz miidhamaan hin turre, Declan Rice teessoo jijjiirraa kan ture. Taphattoota ciccimoo garee kana keessa filannoo jalqabaa ta'an kanneen osoo hin qabatiin filannoo jalqabaatiin gara dirree seenee Arsenal dhugumatti osoo rakkatiin ni injifataa jettee kaasuun ulfaataadha. Bara darbee taphattoota ciccimoo kanneen yeroo dhabu Martin Odegaardis kaleessa daqiiqaa 18 irratti miidhameeti kan ba'e. Taphattoota kanneen dhabee Arsenal bara darbee hagam akka rakkate argineera kan turre. Kaleessa garuu filannoo taphattoota garichi bal'aa akka qabu taphattoota haaraa ciccimoo fidachuunsaa garee kan haalaan cimsee argattee kaasuu kan dandeessudha. Declan Rice taphataa cimaa isa fakkaatu teessoo jijjiirraa ni jira. Taphattoonni biroos garee kana keessa ni jiru. Etaan Waanirii fa'aa kaasuu kan dandeessaa. Martin Odegaardiin jijjiirameeti kan seene. Sana boodaanis gahumsa bayeessa kan mul'ise. Garuu taphattoonni sirriitti kaleessa gahumsa gaarii mul'isan Martin Zubimendi kaleessa bara dorgommii darbe La Liga Spain Real Sociedadiif goolii 2 qofa kan galche. Kaleessa garuu Premier League Englandiin goolii 2 kan galche. Keessattuu gooliin jalqabaa fageenya irraa dhiitee galche. Goolii hawwattuudha kan turte. Goolii lammaffaa immoo osoo jennu taphataan kun baay'ee qaamaan gabaabaadha. Garuu immoo rukuttaa qilleensa irra dhufe sana haalli ittiin galche isaaf guyyaa addaa ta'e kaasuu kan dandeessu. Guyyaan isaa kan Martin Zubimendi jettee kaasuu kan dandeessu. Isaan alatti gahumsi taphattoonni biroollee tapha kaleessaatiin mul'isan kan kaasnu yoo ta'e ana caalatti qarqara lamaaniin Noni Madueke fi akkasumas Eberechi Eze gahumsi mul'isan adda jettee kaasuu kan dandeessudha. Noni Madueke Arsenaliif yeroo mallatteessu deeggartoonni Arsenal Mikel Artetaa irratti yaati kan turan. Garuu murtoon kan Mikel Artetaa sirrii akka ta'e taphataan kun eeyyaa ammas dhugaadhaa wantoota fooyyessuu qabu keessattuu xumuratti waan hunda xumuree yeroo murteessu hanqina qaba. Garuu sana booda leenjisaadha. Leenjisaan Mikel Artetaa taphattoota jijjiiruu irratti akkuma Pep Guardiola taphattoota leenjisaa kaastu keessas tokko wantoota kanneen kan jijjiiru taanaan murtoo xumuratti kennu sana akka kan taphataa Manchester City Dokuufa hanqina kana innis qaba. Dokuuni kan fooyyessu taanaan taphataa cimaa ta'uu akka danda'u Bukayo Saka waliin morkachuu akka danda'u kan itti agarsiisedha. Kaleessa gama hundaanuu taphataan kun Arsenaliif taphataa cimaa gahumsa gaariitti mul'isee deeggartoonni Arsenaallee mormaatii turan kaleessa dirree keessatti maqaa isaa ol kaasanii dubbachaatti kan turani. Fakkeenyaaf daqiiqaa 90 keessatti Arsenal gara kamiin dhiibbaa uumee taphate yoo kaasne gara qarqara mirgaatiin Noni Madueke taphatuun harka 100 keessaa 44 gara isaatiin Arsenal dhiibbaa uumee taphachaatti kan ture. Bakka Ezeetiin 29 gidduurra 27 hagam Noni Maduekeen tapha kaleessaatiin gahumsa bayeessaa akka mul'ise kan agarsiisudha. Tokkoof tokkoon salphumatti taphattoota sararratti isaa kan Nottingham Forest bira darbaate kan ture. Akkasumas gahumsi inni mul'isa bayeessa itti kaasuu kan dandeessudha. Osoo jennu yeroo 4 taphattoota Nottingham Forest miliksee bira darbeera. Tapha kaleessaatiin tokkoffaadha itti kaasuu kan dandeessudha. Taphattoota miliksee bira darbuudhaan yeroo 63 kubbaa tuqeeraa tapha kaleessaatiin yeroo 9 immoo tokkoof tokkoon ittisa irrattis ta'ee kubbaa buufachuu irratti yeroo 9 kan inni injifate. Kunis tokkoffaa akka ta'edha ragaan lakkoobsaa kan agarsiisu. Kanatti ammoo wanti biraa fakkeenyaaf tapha Arsenal Liverpooliin Anfiilditti moo'ameen rukuttaa rogaa dhiitu irratti Bukayo Saka yeroo miidhamu Declan Rice kan inni rukuchaati ture. Rukuttaa rogaa inni dhiitaati kan ture. Kubbaan inni immoo fakkeenyaaf qarqara bitaarraa
mirgaarraa Arsenaal rukuttaa rogaa kan yeroo argatu Bukaayoo Saakaadha kan rukutu miila bitaa waan ta'eef kubbaan inni rukutu gara goolii faallaatti kan isheen karv taate yookaan immoo yaardii jaa keessa goolii ishii sarara penaaltii ishii xiqqoo keessa kan xiyyeeffatanii rukutamu. Declan Rice garuu miila mirga waan ta'eef kubbaan sun gara osoo hin taane gara alaatti kan isheen out swing kan isaan jedhan kan rukuchaatti ture. Amma garuu yeroo boqonnaa kanatti Noni Madueke irratti shaakalanii rukuttaa rogaallee haalaan kaleessa taphattoota Arsenaal dhiitaatti kan ture goolii galchuudhaafis illee dhiyaataniiti kan turan Maagaalesh kaasuu dandeessaa Timber kubbaa rukuttaa rogaa Noni Madueke dhiite kan isaan galchuudhaaf dhiyaatanii dhugumatti Noni Madueken Mikel Arteetaan mallatteessifachuunsaa sirrii akka ta'e taphoota tananuun Bukaayoo Saakaa amma fakkeenya kaleessa Bukaayoo Saakaan kan dagachiise jettee kaasuu kan dandeessudha. Osoo inni jiraate jettee kan itti gaabbitu osoo hin taane miidhamuu isaatiin Arsenaal taphataan kun mallatteessifachuunsaa sirrii akka ta'e squad deebisii kana filannoo taphattoota bal'aa qabaachuunsaa kan isa fayyadamnee kaasuu kan dandeenyudha. Hanga daqiiqaa 78 dirree keessa ture ga'umsa baay'isa taphattoota mul'isan keessaas tokko Ezenis tokkoof tokkoon taphattoota bira darbaati kan ture kubbaa Yokeres galchee isatu mijeessee fi bakka Martinelli kan taphate tapha Liverpooliin leenjisaa Mikel Arteetaan daqiiqaa 70 guutuu Gabriel Martinelli waan tokko osoo hin buusin amma Arsenaal keessatti taphattoota gara filannoo jalqabaatiin gara dirree seenuun qaban keessaa Martinelli itti kaasuu kan dandeessudha. Gama hundaanuu taphataan kun ga'umsa isaa dhabeera jettee kaasuu kan dandeessudha. Goolii galchuu irrattis amma fagaateraa kubbaa mijeessuu irrattis gama hundaanuu tokkoof tokkoon taphattoota bira darbee goolii galchuudhaaf yookaan carraa goolii uumuu irratti hanqina akka qabu kan itti agarsiisedha. Taphoota bara kanaatiin illee waggoota lama darban ga'umsa gadaanaatti kan mul'ise erga Jaakaan ba'e booda ga'umsa gadaanaa kan mul'ise yeroo inni ture ga'umsa gaarii mul'isaati kan ture. Ezeen garuu Arsenaal filannoo biraa akka fideef tokkoof tokkoon gama Martinellitiin Arsenaal dhiibbaan gadi bu'eeti ture. Amma yeroo itti ga'umsa gaariitti mul'isaatii dhufe dheetee kaasuu kan dandeessudha. Arsenaal yeroo taphatu tilmaamaadha kan ture gama Bukaayoo Saakaatiin kubbaan hunduu kan dhufu. Amma kallattiin isaa gara hundaan. Amma kallattii garaagaraatiin mirgaatiin gidduudhaa qarqara Saakaatiin jiru tilmaamaa sana inni hambisaaf kun ammoo deemee garicha kan fayyadudha dheetee kaasuu kan dandeessudha. Kaleessa garuu guyyaan kan taphattoota Arsenaal haaraa mallatteessifan kan Maartin Zubimeendii Eze Noni Madueke Yokeres kan guyyaa isaaniitti itti kaasuu kan dandeenyudha. Bara dorgommichaa taphoota afur kan taphate Arsenaal morkattoota isaati irratti gooliiwwan 9 galchee goolii tokko qofa kan keessummeesse. Gareen kun qabxii isaa amma 9 gaatee kubbee liigichaati irratti kan inni argamu. Ittisni garee kana Saliibaan jiraachuu baannaan Kiristaan Muskiiraa paawundii miliyoona 12 Mikel Arteetaan taphataa kana kan mallatteessifatanii ajaa'iba ture tapha Liverpool irratti kaleessa ga'umsa biraa irra deebi'eetiin jira. Arsenaal garicha wajjin wal qabatee amma bal'inni taphattoota garee kana keessa jiranii squad deebisiin jiraachuunsaa argalfiidha deeggartoota kilabichaatii fi Odegaard miidhamee dirree dhaabaanan yaaddoo biraa hin uumne garee kanarratti taphattoonni haaraa kilabichatti makaman haalli isaanitti madaqaatiin jiran kaasuun ni danda'ama. Victor Yokeres taphoota afuriin gooliiwwan 3 kilabichaaf galcheetiin jira. Zubamendi, Calafiori, Timber ga'umsi isaanii ajaa'iba. Taphoota itti aananiin Mikel Arteetaan akkamittiin fulla'uu danda'u qormaata garuu kilaboota ciccimoo gaafa taphatan sodaan isaan qaban sun ammallee wantoota akka shakkiitti kan yookaan immoo ija lafa jalaatiin ilaalaman keessaa tokko sana boodarraa kan ilaaluudha kan ta'u waggoota 3 darban walitti aansanii sadarkaa lammaffaan xumuraniitiin jiru. Waggaa arfaffaa sadarkaa lammaffaan xumuruun barbaadan deeggartoonni Arsenaalii bara dorgommichaa garuu akkamiin goolabama kan jedhu ni eegama. Kaleessuma warri cuquliisotaa shaampiyooniin addunyaa Cheelsiin Brentford waliin kan isaan taphatan dirree dhalaalaa boodarra garuu gareen Enzo Maresca daqiiqaa xumuraa dabalataa kenname keessatti goolii keessummeesse goolii 2 qixaan xumureetiin jira. Bara dorgommichaatiin goolii qixaan yoo xumuru si'a lammaffaadha fi Cole Palmer deebi'uunsaa waan bareeda ture. Garee Enzo Marescaatii fi boodarra garuu gooliin isaan keessummeessan sun garicha gatee kafalchiiseetiin jira. Alejandro Garnachoon taphasaa jalqabaa Cheelsiidhaaf taphatee Brentford garuu warri kanniisotaa kaleessaa Cheelsii waan hiddaniidha kan fakkaatu xumurarra. Brentford tarii Chelsea waliin taphichi eegaliin dura osoo rakkatiin inni injifate itti kaasuu kan dandeessudha. Sababiin isaa leenjisaa kilaba kana waggoota darban kilabichi kilaboota jijjiiruu irratti qabxii akka fudhatu qixa akka bahu akka mo'amne gargaaran Thomas Frank dhabeera. Brian Mbeumo taphattoota ciccimoo kilaba kana keessa turan Manchester United kan mallatteessi Brian Mbeumo taphattoota kanneen leenjisaa cimaa kilabichaa dhabuudhaan
rakkachaa akka jiru argaati kan turre Premier League England Brentford leenjisaa akkasumas immoo taphattoota ciccimoo erga dhabee booda qaleessa kanarraa ka'uudhaan Chelsea osoo rakkatiin ni injifata jedhamee eegameeti kan ture ta'us garuu dirree keessatti kan ture faallaa kanaati tarii hangama kootiin tooftaan taphaa leenjisichi filannoon taphattoota isaan fayyadaman gatii isaan kaffalchiisera jettee kaasuu kan dandeessudha. Taphattoonni isaan filannoo jalqabaatiin fayyadaman gatii isaan kaffalchiisera jettee kaasuu kan dandeessudha. Fakkeenyaaf Marco Cucurella teessoo jijjiirarra kan ture, Reece James teessoo jijjiirarra kan ture, Cole Palmer miidhamarraa kan deebi'e kan saayoo dhiiste garuu Cucurella fi Reece James taphattoota ciccimoo kanneen keessattuu Marco Cucurella garee kanaaf taphataa murteessaa akka ta'e kubbaa mijeessuu darbee goolii galchuu irratti ittisa irratti taphataa bayeessaa taphattoota kanneen lamaan teessoo jijjiirarra maaliif akka kaan anaaf gaaffiidha kan ture bakka isaanii kan seene bakka kan Cucurella kan seene kan jijjiirraa ganna kanaatiin kan mallatteesse Hatoodha akkasumas Wesley Fofanaan bakka Reece James kan seene taphattoonni kunneen lamaan sirriitti rakkataniiti kan turan boqonnaa deebii garuu leenjisaan Chelsea Enzo Mares kan taphattoota kanneen Cucurella fi akkasumas Reece James erga galchanii booda hanga ta'e dhiibbaa boqonnaa dura ture sana gara isaaniitti fidachuudhaan goolii galchuudhaaf kan isaan ittiin carraaqan jettee kaasuu kan dandeessu. Kan alatti immoo Jamie Gittens filannoo jalqabaatiin kan seene Pedro Netonis filannoo jalqabaatiin kan seene taphattoonni kunneen lamaan qarqara lamaaniin rakkataniiti kan turan kubbaa taphattoota miliksanii bira darbanii kubbaa mijeessuu qilleensa irratti taphattoota Chelseadhaaf kubbaa kennuu irratti kan itti rakkatanidha. Keessattuu gahumsa qaamaa kan taphattoota Brentford taphattoonni kun lamaan Gittensii fi akkasumas Neton kan sirriitti itti qoraman jettee kaasuu kan itti arginedha. Osoo jennu Brentford haalli ittiin dhiyaate ittisa taphattoota sarratti isaa 5 qarqara lamaaniin Chelsean dhiibbaa uumee akka hin taphanne kan isaan gochaati turanii. Cole Palmer erga jijjiiramee seenee booda taphicha jijjiireeti kan ture goolii galcheera booderas goolii ittiin dursuu danda'an argatee osoo hin galchiin kanaaf wanti biraa tapha kanaan kaasuu kan dandeenyu gooliin lamaffaa Chelsea irratti galee sun akkaataa kamiin galee kan jedhu yoo ilaalle amma kilaboonni kubbaa darbannaa harkaa kana sirriitti irratti hojjechaati kan jiran waggoota darban rukutaa rogaa kubbaa dhaabbate kanaan set piece kan jennu kanaan kilaboonni irratti xiyyeeffatanii goolii galchuudhaaf yaalaati kan turan kubbaa harkaa kana garuu amma bara dorgommii kana kilaboonni irratti sirriitti irratti hojjechaati akka jiran fakkeenyaaf kubbaa harkaa yeroo darbatan darbannaa harkaa jechuukooti kubbaa yeroo darbatan sarara penaaltii keessatti yoo xiqqaa ta'edha meetira 20 fi 20 ol taphattoonni kan isaan darbatanii rukutaa sarara penaaltii ishii xiqqoo yaardijaa yookaan isa guddaa keessatti darbachaati kan jiran gooliin kaleessa Chelsea irrattis gale darbannaa harkaa taphataan Brentford fageenya naannoo meetira 20 ol irraa kan inni darbatedha kan waan miilan dhiitedha kan fakkaatu ture bara dorgommii darbee Brentford osoo jennu rukutaa darbannaa harkaa kanaan goolii 6 galchuudhaan sadarkaa tokkoffaan kan xumure hammeentaan isaan goolii galchuu isaaniillee 8.75 kan ture kana keessa 6 galchaniiru Chelsea yoo ilaalle immoo hammeentaan galchuu kan darbannaa harkaatiin duwwaa 8 gooliin galchuu jechuudha gooliin irratti argala kaleessas ittisuu irratti hanqina akka qabu kan agarsiisudha amma kilaboonni adeeffataniiru kilaboonni hundinuu kubbaa harkaa qabatan sana haalli ittiin darbatan kan Arsenaal Ben White kaasuu dandeessa kilaboonni hundinuu darbachaati kan jiran fakkeenyaaf bara dorgommii kana yoo xiqqaate 3 tapha tokkoon darbannaa harkaa meetira 20 fi isaa ol 3.3 kilaboonni giddugaleessan tapha tokkoon sarara penaaltii keessatti kan darbatan bara dorgommii darbe 1.52 isa dura 1.47 amma dabalaati kan dhufe Chelsean kaleessa haala kanaan gooliin kan irratti galee kana booda darbannaa harkaatiin gooliiwwan kilaboonni yeroo galchan yerootti arginu jennee kaasuu kan dandeenyudha amma kubbaa miilaa yeroo ammayyaa kana kallattii tokkoon qofaa miti kilaboonni xiyyeeffatanii goolii galchuudhaaf kan isaan hojjetan kallattii garaagaraatiin darbannaa harkaa kubbaa dhaabbate kan Arsenaal amma ittiin kilaboota irratti ittiin injifatu wantoota garaagaraa dhufaati kan jiranu Chelsean kaleessa kubbaa darbannaa harkaa sanaan goolii irratti hanqina qabaa ittisuu irratti Brentford garuu cimina qabaa cimina sanaan fayyadamee goolii galchuudhaan qabxii tokko argateera Brentford.
kaleessuma St James Park ittiin Newcastle United Wolvesiin keessummeessee goolii Voltmee daqiiqaa 29 irratti galcheen taphicha Newcastle goolii 1-0dhaan mo'ateetiin jira. Taphataa haaraa kilabicha mallatteesseedha. Iddoo isaa buufachuudhaaf kilabichi kan fidate Fulham kaleessuma morkiin isaan taasisanis injifannoodhaan kan xumurame. Taphni biroo West Ham United fi akkasuma Tottenhamiin walitti fide taphicha injifannoo Tottenhamiin xumurameetiin jira. Paapsaar akkasuma immoo Bergville fi Van de Ven gooliiwwan injifannoo Tottenham galchaniitiin jiru. Suchek daqiiqaa tapha deebitiin kaardii diimaadhaan direedha. Ari'ameetiin jira. Fulham goolii 1-0dhaan Leeds injifatu. Everton goolii malee Aston Villa wajjin akkasuma Crystal Palace goolii malee Sunderland waliin qixa goola baneetii kan jiranii. Kanaan alaa tapha Premier League England torbee arfaffaa har'a itti fuun saa 12 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun Super Sunday derby Manchester Cityin Etihadittiin Manchester United keessummeessa. Ceesaa ergaa sponsoraa qabna. Dhaggeeffannee walitti deebinu. kallattumaan darbii maanchuwaan irratti fuulleffannaa nufaana tura. Gurshaan maatiidhaaf gumaatama. Barruun gurshaa qabate gara aantee dhugaattis hidhatama. Nuti ammoo maamilaafis gurshaan ni barbaachisa jenna. Yeroo hundaa faayidaa maamilaaf kan dursu gurshaan baankii daldala Itoophiyaa kunooti. Gama dhaabbilee daddabarsa sharafa alaatiin maallaqa bantii addunyaa kamirraayyuu isiniif ergamu gara herrega baankii fi herrega CBE birriin yoo ergisiiftan yookaan dameewwan keenya guutuu biyyattii jiran irraa maallaqa yoo fudhattan haala barmaata keenyaatiin maallaqa isiniif ergameen dabalata gurshaa idaanee kan gumaatu nu ta'uu gammachuun ibsina. Akkasumas gama Itoo Direct Cash Go fi Fast Pay maallaqa gara baankii keenyaan isiniif ergamu waliin saffisaan isin dhaqqaba. Maallaqa bantii addunyaa kamirraayyuu isiniif ergamu gama baankii keenyaan fudhachaa gurshaa argattaniin gammachuu dabalataan bashaa. Baankii daldala Itoophiyaa baankii yoomiyyuu itti of abdattan. walitti deebineetiin jira kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa waltajjii moora ispoortii dilbata barii simbiraangaatiin jiru irratti kan argamnu har'uma saa 10 irraa eegaluun liivarpuul direedhaan ala barneelee wajjin kan taphatu shaampiyoonii liigichaa liivarpuulii taphicha injifannaan gubbee liigichaatti dhufa taphoota afur walitti aansee injifachuudhaan taphichaan Alexander Isaac jalqabarraa seenuu baachuu danda'a yaada jedhu kennaniitiin jiru. Leesaan liivarpuul Arne Slot tapha Manchester City fi Manchester United staadiyeemii Etihad derbii maanchuwaan irratti ni fuulleffannu. Kilaboota magaalaa Manchester United lamaan bara darbii olaantummaan Manchester City Liverpool irraa fudhatameetiin jira. Gadaan Manchester United ittiin goobanaatiin ture egaa milkaa'inni sanirraa guranii waggoonni darbaniitiin jiru. Ruben Amorim haaromsaaf kilabichatti dhufanii injifannoo jalqabaa tapha torbee sadaffaatiin kan argatanii abbee darbii maanchuwaan kana duraa turaniin wal bira qabnee kaasuu dandeenya. Darbii akka kana duraa eegduu mitiitti kaasuu kan dandeessudha. Sababiin isaa darbii maanchuwaan kun amma kan yeroo kamuu caala akka kana duraa sirriitti yeroo eegdu kilabiin tokko ga'umsa gahaa irra ture tokko immoo yeroo itti rakkate kan akkasiifaa yookaan immoo kilaboonni lachanuu ga'umsa gahaa irra yeroo turan darbii akkasii argaati kan ture. Bara kana garuu torbee afuraffaatiin kilaboonni lachanuu ga'umsa gadaanaa irratti argamuudhaan yeroo itti waliin morkatan har'a Etihadittiin kilaboonni lachanuu Premier League ittiin bara dorgommii kana haalli isaan ittiin morkachaati jiran ga'umsa gadaanaa kan ittiin mul'isanii Manchester Cityin Wolves 4-0dhaan injifachuudhaan shaampiyoonummaadhaaf morkachuu akka danda'u agarsiisatti kan ture. Xinxaltoonnis kaasaniiti kan turan garuu immoo tapha sanaan Wolves 3-0dhaan yeroo injifatu hanga daqiiqaa 30tti rakkateeti kan ture. Sana booda Tottenhamiin Etihaditti dirree fi deeggarsaa fuulduratti mo'atame. Brentford Brightoniin 2-1 kan mo'atame dursaa ture taphoota lama walitti aansee mo'atameera. Manchester Cityin Manchester United ammoo Arsenaliin mo'atameeti bara dorgommichaa kan eegalee. Sana booda Fulham waliin goolii tokko qixa kan xumuree Burnley 3-0dhaan 3-2 kan injifate. League Cupidhaan Grims taawoniin rukuttaa penaltii mo'atame dorgommii keessaa kan bahe. Premier League England taphoota 3 keessaa Manchester United tokko injifatee lamaan qixa kan bahe. Burnley Old Trafford dirree fi deeggarsaa fuulduratti yeroo injifatu eeyyee dhugaadhaa wanti barbaachisu qabxii 3dha. Garuu immoo haalli Manchester United tapha sanaan ittiin rakkate daqiiqaa xumuraatti rukuttaa penaltii Bruno Fernandes galcheen
kan injifatee har'a haala kamiin dhiyaatu kan jedhu sun kan eegamudha. Garuu immoo kilaboota lachuufuu taphni kun darbiidha. Ittiin mo'atamuun kan ittiin barbaane jettee kaasuu kan dandeessudha. Tarii yeroo jalqabaatiif kana duras argineera taphattoonni achumatti Manchester United keessatti dhalatan Phil Foden faa tapha kanarraa filannoo jalqabaatiin kan dura eegalaatti kan turanii Kobii Meenuu innis taphattoonni akkasii tapharraatiin dhalattoonni kan magaalichaa ta'an yeroo jalqabaattiif tapharraatiin osoo gara dirreen seeniin yeroo itti hafuu danda'an akka ta'es kan itti eegamudha itti kaasuu kan dandeessudha. Kobii Meenuu ammatti Manchester Unitediin filannoo jalqabaatiin gara dirree seenaa kan jedhu sun leenjisichi taphataa kan akka hin barbaanne taphoota darbaniin argineera. Phil Foden innis miidhama irratti kan argamu. Kanaaf taphattoonni ga'umsa gaarii ittiin mul'isuu danda'an jettee kan itti kaastu miti. Garuu immoo deemee darbiidha. Kilaboota lachuufuu amma bara dorgommichaa ga'umsa gaariidhaan xumuruudhaaf qabxii gaariidhaan xumuruudhaaf taphni kun kaka'umsa ta'uu danda'a. Darbiidha. Tapha kana injifatanii rakkoo isaanii itti furachuu kan danda'an jettee kaasuu kan dandeessudha. Manchester United Etihaditti yoo injifate leenjisaa kilabichaatiif Ruben Amorimtiif taphattootaafis kaka'umsa ta'aaf jettee kaasa. Rakkoon Manchester Cityin ammoo tapha kana injifatee rakkoo kana keessaa bahuudhaaf taphattoota ittiin onnachiisuudhaaf yeroo tokko kubbaa miilaa keessatti taphoonni akkanaa kilaba tokko rakkoo keessaa baasee bara dorgommichaatti waan gaarii akka xumuru kan taasisudha. Kanaaf kilaboota lachuufu tapha murteessaadha. Garuu immoo Manchester Cityin taphattoota hedduu miidhaman dhabeera. Sherkiin Phil Foden faa akkasumas Omar Marmush tapha kanaan ala ta'eera. Sherkiin innis hin taphatu. Kan Phil Foden garuu shakkiisaadha. Taphattoonni biroos ni jiru. Nico O'Reilly faa taphachuuf dhiisuun isaanii addan baane tarii wanti biraa eegamu goolii eegdota haaraa mallatteessaniiru. Donnarumma Manchester Cityidhaa fi Laamans Manchester Unitedii fi taphattoonni kunneen filannoo jalqabaatiin seenuu kan jedhu sun ni eegama. Kan Manchester United garuu Altay Bayindir filannoo jalqabaatiin akka seenuu leenjisaan kan Manchester United Ruben Amorim kan isaan dubbatanii Pep Guardiola garuu Donnarumma fayyadamu moo taphataadhuma irra deebiidhaan mallatteessifatan kana ni fayyadamu kan jedhu sun gaaffiidha. Garuu immoo Donnarumma Pep Guardiola maaliif akka mallatteessifatan gaaffii kan uumudha. Tooftaa taphaa isaatiif leenjisaa mijataa hin taanedha. Donnarummaan Luis Enrique gooliigaa kana filannoo jalqabaatiin PSG keessaa akka bahu garicha gadhiisee akka bahu kan taasise keessa tooftaa taphaa leenjisichaatiif sirrii akka hin taane isaaf mijataa akka hin taane miilaan taphataa taphatu miti. Pep Guardiola ammoo filannoon isaanii jalqabaa gooliigaa kubbaa deddeebisuu qofa osoo hin taane kubbaa qoluu qofa osoo hin taane miilaan akka taphataa sarara gidduuratti kubbaa ittiin mijatee taphatu kan hin barbaadu. Ederson waggoota darban argineera. Donnarumma garuu fidachuun isaa tarii Manchester Cityin tooftaa taphaa isaanii Pep Guardiolaan jijjiiruu malumoo kan jedhu sunis xiinxaltoonni kaasaatti kan jiranu. Garuu darbiin kun akka kana dura darbii eegamu miti. Tariiti ani amma Manchester Cityin Pep Guardiolaan yaada kennaniitiin jiru tapha kanaan dura ga'umsa eenyummaa kenna tapha itti mul'isnuudha. Manchester City inni sirriin tapharraatiin eegala yaada jedhu kaasuun taphattoota isaanii onnachiisaniitiin jiru. Manchester United bara dorgommii kana jijjiirradhaan darbee haalli ittiin qooda fudhate. Hanqinni qawwisaa guddaan sarara jidduu ture sana osoo hin cufatiin bara dorgommichaa eegaluuf kan jiru. Tapharraatiin Mason Mount, Diego Dalot sababa miidhamaatiin garicha hin tajaajilanii tariitii Ruben Amorimiif taphicha injifachuun benchmark yookaan immoo miira sana keessa akka baan guutumatti gargaara. Squad deebisiin isaan qaban sanaaf isaan gargaara kan jedhu akkuma jirutti yaadhiisnu saa 12 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun kan taphatamu. Taphni kun darbiin Manchuan jechuudha. Tapha torbee arfaffaa liigichaatiin eenyutu injifachuu danda'a kan jedhu dhaggeeffattoonni keenya taphichaan booda deebii kan argatudha kan ta'u. Mee dhimmoota laaliigaa Speen wajjin wal qabatanittis yaada baruu abbee odeeffannoowwan muraasa dhaggeeffattoota keenya biraan geenna sa'aatii qabnu wajjin imaluudha fi Real Madrid kaleessa direedhaan ala Real Sociedad waliin taphatee goolii 2-1 ateetiin jira. Taphicha taphattoota 10 xumuruudhaaf kan dirqame kaardii diimaadhaan taphataa dhabeetoo jechuudha. Alonsoon garuu taphoota 4 liigichaan walitti aansanii injifataniitiin jiru. Riikaardiin Kiliyaan Mbaappeen gareecha wajjin injifannoo garee kanaa keessatti goolii inni galchaatiin jiru baay'ee murteessaadha. Alonsoon Maadriditti maal dabalanii garichi taphoota arfan darban walitti aansee injifate moo qormaata jabaatu isaan hin mudatiin ilaata? Dirree keessatti qormaan isaan mul'isaatti haalli ittiin injifatan fakkeenyaaf kubbaa Maadrid kana dura
kubbaa hedduu gara goolitti yaaluudhaan injifachaati kan ture. Bara kana garuu wanti xiqqoon Maadriid keessatti akka gaafitti kaastu akka kana dura gara goolii faallaa deemee deddeebiidhaan kubbaa gara goolitti yaalu miti Maadriid. Garuu immoo rakkatus garuu qabxii 3 fudhateera kaleessa dirree finaala kan taphataan saratisaa kilabichaa Diin Hawsan daqiiqaa 32 irratti kaardii diimaadhaan bahee qabxii 3 argachuun isaanii kilaba waancaa akka ta'e bara dorgommii kana morkataa jabaa akka ta'u kan itti agarsiisudha itti kaasuu dandeessu. Kylian Mbappé haalli inni saffisa isaa fayyadamee goolii ittiin galche akkasumas Ardaa Guler tapha kaleessaatiin ga'umsi inni mul'ise sochiin inni mul'ise dhugumatti filannoo jalqabaatiin leenjisaan kan Real Madrid Xavi Alonso taphataa kana fayyadamuun isaanii sirrii akka ta'e kan agarsiisudha. Kubbaa goolii ta'uu danda'an illee taphattootaaf mijeessaati kan ture. Tapha kaleessaatiin taphattoota ga'umsa gaarii mul'isan keessaa Ardaa Guler tokko jettee kaasuu kan dandeessudha. Kylian Mbappé goolii tokko galchee tokko kan Ardaa Guleriif kan mijeesse Oyarzabal penaltiidhaan goolii galchee gara taphaatti deebisuudhaaf yaaleetti kan ture. Thibaut Courtois gooleegaa cimaa gara deebiidhaan kaasaatti kan ture. Kaleessas kubbaa goolii ta'uu danda'an Madrid qixatti hin bahuu danda'an hedduu kan inni deebisee wanti guddaan garuu Real Madrid bara dorgommii darbe waancaa maleedha kan xumure bara kana garuu taphoota 4 taphatee 4 injifateera. Maalis haa ta'u harkatus qabxii 12 walitti qabachuunsaa taphattoota irratti ofitti amanamummaan inni fiduu danda'u. Kana booda walitti aansanii injifachuudhaaf kilaboonni illee isaan sodaatanii gara dirree akka seenan kan gargaarudha. Madrid Barcelonaadhaaf waan guddaa gaafii guddaa kan itti uumudha itti kaasuu kan dandeessu ga'umsi Real Madrid ittiin eegalee dhugaadha darbii isaan waliin taphatan waancaa kan murteessudha. Garuu Madrid taphoota 4 walitti aansee injifateera. Kaleessuma Atletico Madrid Stadio Wanda Metropolitanotti goolii 2-0dhaan Villarreal injifachuudhaan bara dorgommichaatiin injifannoo jalqabaa galmeesseetiin jira. Har'a Barcelonaan dirreedhaan ala dirree ofiitti irrattiin Valencia wajjin tapha torbee arfaffaa liigichaatiin kan taphatudha kan ta'u taphicha halkan keessaa sa'aatii 4 irraa eegaluun kan taphatamu. Darbii di Itaaliyaatiin kaleessa murkiin Juventus fi Inter Milan walitti fide taateen dabalame deeqaa keessatti gooliin galchama galaa Juventus taphicha goolii 4-3 injifateetiin jira. Tapha baay'ee bohaarsaa fi hawwataa ture abbee. Tapha kana laalaa yeroo tokko yeroo qixa turan sana laalaan ture sana booda Inter Milan galchee yeroo dursu isa dhiiseen tapha kan sa'aatii tokko falakkaa Tottenham West Ham United laalaati kan ture. Boodarra immoo erga taphni sun xumuramee yeroon tapha kana laalu baay'ee hawwataadha kan ture. Xumurame jettee erga dhiistee booda innumaayyuu Inter Milan 3-2 yeroo dursaa ture goolii dabalataa ittiin galchuu danda'u carraa argateetti kan ture. Garuu Inter Milan kaleessa qabxii harkatti galfatan sana dabarsaniitti kan kennanii osoo jennu obbolaawwan lamaan tokko goolii galchee yeroo gammachuusaa ibsatu inni biraammoo daqiiqaa 83 irratti goolii galcheera obboleessi kan Marcus Thuram sana booda Adiz daqiiqaa taphni dilee xumurame daqiiqaa dabalataa keessatti goolii inni galcheen Juventus dirree fidee garsaa fuulatti qabxii 3 fudhateera. Tapha hawwataadha inni kaasuu kan dandeenyudha. Gooliidhaan kan dabalame irra deddeebiidhaan goolii galchuudhaaf kilaboonni lachanuu kan isaan gara gooliitti deemaatii turan waan ta'eef tapha hawwataa goolii hedduun dabalame jennee kaasuu kan dandeenyudha. Kaleessuma Seeriyaa kanaan Kevin De Bruyne akkasuma Rasmus Højlund fi Beckham goolii galchanii Napoliin goolii 3-1 Fiorentina injifannoodhaan liigicha fulla'eetiin jira. Bundesliga German torbee sadaffaadhaan morkii kaleessa tureen Bayern Munich dirree isaanii irrattiin Hamburgin keessummeessanii taphicha goolii 5-0dhaan yoo mo'atan Harry Kane gooliiwwan 2 kan galche. Kanaan ala Pavlovic fi Luis Diaz Serge Gnabry gooliiwwan tokko garichaaf galchaniitiin jiru.